hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya keessa teessanii nu hordoftan ashama harka fuunee akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya guyyaa har'aa qopheessinee isinii dhiyeessuudhaaf dhufnee jirra. Qophiin keenya guyyaa har'aas qophii dirmamuu Finfinneeti. Qophiin keenya dirmamuu Finfinnee har'aa keessummaa godhachuudhaan nama tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya guyyaa har'aa ta'uudhaan kan nu faana turtii taasisanis pirezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaati. Uummanni biyya keenyaa marti baga ayyaana Ramadaana irraa haftan jecha akkasumas uummanni biyyattii amantaa garaagaraa hordofan ayyaanota hedduutu ji'oottan kana keessa darbee jira. Baga irraa haftan kan ayyaana Ortodoksiis hordoftan akkasumas ayyaana Ramadaanaas kabajan jecha gara qophii keenyaatti isin dabarsina. Haga xumura yookaan goolaba qophii keenyaatti nu faana turtii taasisan. Ya dandi karabishe karagaliti kara gafarsa dia namage sawalagati akamina dagada biya baufi nama mararti karati mademani akarra gore kennu kesani yamama tabu kesani guddaa galatooma isiniin jenna. Egaa gaaffiin guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne gaaffii gaggabaabaadha. Yaadota gaggabaabaa irratti kan waliin gaaffiif deebii taasifnu jechuudha. Yeroo keessanirraa nu qooduuf ammas irra deebinee guddaa galatooma isiniin jenna. Galatoomii Acaayatis yeroo keessanirraa kuttanii hojii keessanirratti hojii bobba'insa miidiyaati irratti jirtu yeroo ammaa kanatti isinis isarra yeroo qabdanirraa qilleensa qabdanirraa gaaffiif deebii gaggabaaboo qopheessitanii karaa kiyyatti dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Galatoomaa isiniin galateeffadha. Baga nagaannaaf dhuftan. Ayyaanota hedduudha kan ji'oottan kana keessa biyyi keenya akkasumas akka addunyaatti ayyaanonni hedduun kan kabajamaa jiranii. Ayyaanota ji'oottan kana keessa biyyi keenya kabajee jirtu hedduudha. Egaa isaan kanarraa ayyaanota Ramadaanaa guyyaa murtaa'e keessatti dabarsinee jirra. Baga ayyaana Ramadaanaa irraallee haftan isiniin jecha gara gaaffii keenyaatti yoo isin dabarsu egaa gaaffiin keenya inni jalqabaa fi inni dursaa inni isin gaafachuu barbaannu haala yeroo ammaa biyyi keenya irra jirtu keessattuu amantaa wal qabatee uummanni biyya keenya rakkoo cimtuu yookaan rakkoo jajjabduun mudattee jirti biyya. Rakkoo amantaa irratti fuulleffachuun qaamni gaaga'amsa biyyattii barbaadu taatee hedduudha kan taasisaa jiru biyyattii keessatti. Isaan kana irratti mee akkamiin ibsitu isin dhuguma uummanni biyya keenyaa amantaa walitti bu'amoo amantaa fakkaatee yookaan amantaa da'oo godhatee kan uummata walitti buusutu jira jettu. Galatoomii Acee akkuma beekamu nuti xiinxallaa. Xiinxalli keenya immoo waan booda xiinxaloo hin ta'in fuulduraa waan as deemutti xiinxalleeti kan golaalinee uummata biraan gahaa turre tanaan duras. Kubbaan beektaa kubbaan tapha siyaasa biyya kana keessaa dhokataa fakkaata malee dhokataa miti. Ifaaf ifatti taphataa jiru. Kubbaa taphatanii ifaaf ifatti taphataa jiru. Torban darbe keessa natti fakkaate ibsinee turre kanumarraatti miidiyaadhuma keenya kanaan uummanni akka of eeguu qabuu fi sosochiin qophaa'amaa jiru torban lamaan kana dura ibsinee turre. Kubbaan tanaan dura mana Oromootitti darbatamee akkatti gooliin tokko kubbaan tokko foornaa ligooree nu jala dabartee kubbaa tokkotu mana keenya seene hoggaa jennu kubbaa lamaanuu baruma tokko keessatti darbatan hoggaa baruma 2012 keessatti 2012 keessa nurratti darbatan tokko ji'a calqabaa ji'a lammaffaa 2012 keessatti nutti darbatanii inni hin taane ijoollee Oromiyaa keessatti taphatamte malee Oromoo mana hin galle kubbaan sun maalinnoo jedhame hiika kubbaa sanii namni baay'een na gaafachaa ture karaa keessattinis nu gaafachaa turanii akkuma beekamu kubbaan siyaasaa kubbaa du'aa qaba. Kubbaa du'aati. Yeroo ammaa kana mariidhaan haasa'uudhaan kubbaan tapha siyaasaa irra darbamee jira. Amma du'aa fi jiruu jidduutti taphni kan taphatamu. Siyaasni karaa tokko akka ho'uuf jabaan tokko du'uu qaba. Jabaa sana ajjeesuuf immoo dirqama kubbaan oomishamuu qaba beekta. Kanaaf
nuyi kubbaan kara kibba lixaatti kara kibbaatitti uummata sabaaf sablammoolee kibbaa keessatti kubbaan darbatamtee jirti. Arba Minci keessaa maal godha Baaldaraas hoggaa jennu manni ortodoksiidha. Manni amantaa ortodoksii meeqatu gubate? Maaliif uummata duratti kiristaannis musliimnis wal danda'ee jiraatu? Maaliif suni humdi du'uu danda'e? Suni humdi maa gubachuu danda'e? Yoo jenne kubbaa Baaldaraas taphateedha. Ankara Gondariitti isa olaalti ta'ee bifuma saniitiin duulli yeroo mara hoggaa eeggatee uummata musliimaa kanarratti deemamu beekta. Waa tokko sitti maani. Diinni diina kooti fira kooti an jedhamu jira. Diinni diina kooti fira kooti. Uummanni Oromoo kamiyyuu haa jaalannus haa jibbinus gaafin amantaa warra musliimaa yeroo ammaa kana qaban gaafii uummata Oromootiin garaagarummaa hin qabu. Ortodoksiinumti Oromoo numti ortodoksiitiyyuu uummata musliimaa kana deeggaruu qaban jedhaan. Sagalee ta'uufii qaba uummata musliimaa kanaaf. Sababni isaa gadaantummaa baadheen jiraadhu. Waanjoo sirna nafxanyaa baadhee karra isaan naa bananiin ba'ee ulaa isaan naa saaqaniin immoo galuu hin danda'u. Maskiida isaantu lakkaa'ee ramadaaf kaaree wajjiniin. Iddoo awwaalaa isaantu ramaduufii barbaada. Tokko lammaffaa kara tokkoon agartee yoo ta'e kaleessa mooxaa qaraaniyoo namicha jedhamu ativiistiidhuma warra jara kaabaa kanarratti ativiistii warra finxaaleeyyii warra faannoo kana mooxaa qaraaniyoo jedhama namichi mataa afaan isaa amma baallii bal'atu hoo gadi bahee mul'e godhee biyya arrabsu hunduu calma jedhanii dhaggeeffatunna. Falaashaadha nuti beeta Israa'eliidha jetti Eden infaan hoggaa agartee ta'e Israa'el keessa duddaan ciistet nya beeta Israa'el የኢትዮጵያ አማራዎች ነን ጀት ሶ ቤተ እስራኤል ተው ሳኒ እርጋ ቤከሜ ኡመተ ወራ እስራኤል ተውን ሳኒ እርጋ ቤከሜ ብያ ከነ ማለፊ ቦቆና ዶወቱ ማነጋኑ ዶቡ አደበተኒን ታኒ ፈላሻ ጀቻን ብየ ተኮ ከረ ብየ ተኮት ተወራ ጎዳኔ ዱፌዳ ባይዛዌ ኩን ጀቻን ጎዳንቶታ ተው ሳኒ ኦዱ ቤከኑ ማኑ ትቀይጵሱ ማኑ ረት ወጩ ማነጋኑ ዶቡ ከናፍ አመንታ ወራ ሙስሊማ መስቀል አደባባይን gaafin warra musliimaa masqala addabaabayin kan ummata Itoophiyaa martuuti malee angartee tokkooti miti kan amantaa tokkoo qofaa miti warra ortodoksii qofaa miti kan jedhudha. Ortodoksiin immoo iristii keenya irratti qabeenya keenya irratti ijoota keenya irratti salaan isa gadamuu hin qabu jedha. Kuni jechaan bara dhufutti immoo irreechaa Oromoon achitti irreeffachuu hin qabu jechuuf. Kanaafuu diinni diina keenya fira keenya kan jechuuf dandeenyeef nuti warra iristiiti jedhu baala iristi neen jedhu warri ortodoksii kun የመስቀል አደባባይ ባለ ርስት ነን ካርታ ይሰጣኝ ባለ ርስት የመስቀል አደባባይ ኦካን ለጋሬ ድሬ ለጋሬዳ ኦካን ለጋሃር jedhamee kan yaamamaa ture sirna Haile Sillaasee keessatti lagaariin beekama. Sirna Mangistuuti irratti Abiyoota Addabaabayii jedhamee beekama. Sirna Yaadigitti Masqala Addabaabayii jedhamee beekama. Masqala Addabaabayiin waggaa 30ffaa isaati amma erga Masqala Addabaabayii jedhamuu danda'e. Saniin dura Laga Harree jedhama. Sulula Biddeenaa jedhama. Sulula Laga Biddeenaa Harsadeen hunduun ta'in hora Finfinnee. Hara Finfinnee jedhamee beekama. ቄንሱን አከጅሩት የርስት ባለቤትነት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሙሉ ናቸው። ይሄ ጥርጣሬ ውስጥ የለንም። ሸኪ ከሰንገል ዋኒን ኩናም ጋፋ ኢጃራሙ ደሬን ለሐሬ ጋፋ አከናሚ ደገ ኢጃራሙ ሰባፊ ሰላሚን ኢትዮጵያ ከሰጀሩ ሰባ ባላቱ ጅራ ሰባ መንታ ገራገራ ከስማስ ካልቸሪ ወባና አዳ ገራገራ ከቡዳ ሰምጉኒ dirree laga harree kanarratti sabni kamuu hirmaatee bifa gibiraatiin akkasumas miindaa hojjettoota irraa citee qabeenya uummata gibira keessaa ba'e gibiraanii kan dirreen kun bareeduu danda'e jechuudha.
sabaa fi sablammiin biyyattii wal kabajanii kan irratti ayyaana mataa isaanii kabajatanidha. Keessattuu immoo sabni Oromoo dachee isaati lafti kun lafa dololloo guddinaa lafa irreecha isaa lafa irratti wal argaa ture lafa duudhaa irratti kabajachaa ture uummanni Oromoo. Kanarratti qaamni fagoo dhufe gaafa ana abbaan biddeenaa yookaan ana lafa kana kan irratti ayyaaneffachuu danda'u gaafa jedhu akka sabaaf sablammiin Itoophiyaa ayyaanota qabu sabni kun hin beekan yookaan immoo qaamni kana dubbatu hin beeku isinitti fakkaata moo akkaataa kamiin ibsitu waa'ee dirree laga harree kana qabeenyi kun qabeenya uummataa ta'uusaa namni hin beekne jira jechuu barbaade isinoo akkamiin ibsitu yaadicha? Nuyi kan jennu akka ijoollee Oromootitti akka ijaarama Oromoo tokkootitti waldaan keenya abbaan qabeenyummaa dirreessanii abbaan qabeenyummaa dirreessanii kaartaadhaan hojjetamee abbaa qabeenyummaa sananni ibsu abbootii gadaa keenyatti nu haa kennamu. Kaartaan kan uummata Oromooti ta'a malee kaartaan kan nama laga torba ce'ee dhufee ta'uu hin danda'u. Isaan kaartaan nu haa kennamu jedhu. Akkas jennaan qe'ee Tufaa Munaati. Qe'ee Abeebee Tufaati. Qe'ee warra Eekkaati. Qe'ee warra Eekkaa, qe'ee warra Galaan, qe'ee warra Gullalleeti, qe'ee warra Jiddaati, qe'ee warra Abbichuuti. Kanaafuu handhuurri Finfinneen handhuura uummata Oromoodhaa taatee oduu jirtu, handhuura Oromiyaa taatee oduu jirtu, Baardaar se'aniiti immoo Gondar se'aniiti kan abbaa qabeenyummaa gaafatan. Kanaafuu abbaa qabeenyummaa gaafachuu keessan seenu uummanni Oromoo hin barbaannu. Waliin jiraachuu barbaada uummanni Oromoo karaa deemaa ofitti qabee hammatee uffata irraa baasee uffata irraa jijjiiree uffata itti uwwisee sirritti oromeessee guddisuudha bara. Kanaaf har'a isaan kiyyaan kun dhufnaan immoo nus keenyaan ka'e. Yeroo mara Oromoon kiyya kan jedhu hin qabu. Jechoota Oromoon jedhu keessattuu agarte ta'e keenyadha malee kiyyaan hin jiru nu biratti. Kiyya kan jedhu namalee kan jedhu yeroo mara haamtuudha. Haamtuun yoo haamtu ofitti malee alaala irratti hin haamtu. Gallatti biraa yaaddu ofitti haamti. Kanaaf waan of jaalattuuf harka si murti haamtuun. Qottoo immoo agarte yoo ta'e halaalatti murti. Qottoo san kan qottoodhaan mukni muka muru qottoodhaan qottoo muraa jechaadha. Mukaan muka muran. Magaazii immoo agarte yoo ta'e anaafis biyyaafis ofiifis jechaan mura bareechee mura magaaziin. Uummanni Oromoo akka magaaziitti yaada malee akka qottootittis badii yaadu. Akka haamtutittis garaachummaa yookaan ofittummaa qofatti yaadu. Kanaaf nurraa maal baratan jarri kun yoo jenne garraamummaa keenya hunda baraniiti garuu hammeenyummaa isaanii jabeeffatan. Kanaaf dirreen masqala addabaabayii jedhamee amma yaamamu kuni masqala addabaabayii dhumaaniyyuu haa fufu haa deemu garuu itti fayyadamummaan isaa kan sabaaf sablammoolee yookaan kan waltajjii hundaa mootummaan yoo sirmoonii qabu mootummaan kan irratti dhiyeessu sabaaf sablammoolee yoo qabu kan irratti dhiyeessu abbootiin amantaa kamiyyuu Pirotestaantii taanan waaqeffataa taanan musliimas taanan eenyumtuyyuu sagantaa qabu dirree waliin qabnu oddii waliin qabnu dirree san waan ta'eef dirree san irratti fayyadamuu akka qabudha. Oo lakkii hin ta'u fayyadamtanii nu malee keenya malee jedhu taanan garuu exact sirrittan sittima mannumta amantaa Istifaanos sunuyyuu achirraa ka'uu qaba. Achirraa ka'ee jijjiirraan kennameefi lafti sun walitti galmi abbaa gadaa babal'achuu qaba jechaadha. Galmi abbaa gadaa hora Finfinneet irratti sirritti ijaaramuu qaba. Galmi aadaaf turizimiidha achirratti sirritti ijaaramuu qaba. Handhuura keenya waan ta'eefu jechaadha. Kanaafiyyuu abadan ammaa booda duubatti deebi'ee akkuma qotoo duriitiin namni qotu yeroo ammaa kanatti hin jirre sirna duratti jalatti kufuun hin jiraatu ammaa booda. Maaliif ofii fuduuti maa ofuutiin jira. Sirnuu adeemsu umuriinuu yeroonuu ishii nyaachaa jira. Ofiinuu immoo of balleechu jarri kun. Jarri gama ofiinuu of balleechu. Garuu amma badanitti maaliif akka muddaman nu hin beeknu. Kanaaf akka danda'ama ta'e nuti akka keenyatti maalin dhimma Finfinneetiin wal qabatee
abbaan qabeenyummaa irratti gaafatama taanaan abbaan qabeenyaa bu'uuraa uummata Oromooti waan ta'eef abbaan qabeenyummaa keenya nuuf haa kennamu nuuf haa mirkanaa'u. Abbaan qabeenyummaa oo nuu mirkanaa'u garuu Finfinnee martuu irratti nuu mirkanaa'u qabaa jechaadha. Finfinnee martuu irratti nuu mirkanaa'u qaba malee lafa bakkee tanaati irratti kaarii amma kanaati irratti hektaara amma kanaati irratti kan jedhamu hin qabu. Nu garuu abbaa qabeenyummaatis keenya Masqala Addabaabayiin wanni achirratti ijaarame sun hunduu keenya jennee naman keenya qofa hin jennu. Sababni isaa daldaltoota baay'eetu gibira isaaniitirraa abbaa qabeenyaa baay'eetu aarsaa itti kaffale mootummaan aarsaa itti kaffale mootummaan haaromsaa kun laallee yoo ta'e gaarummaa isaa laallu yoo jenne gaarummaan isaa laalamee numu baay'isawe. Waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 keessatti wanni inni hojjete mootummaan sirna amma gaggeessaa jiru sirni badhaadhina wanni inni hojjete salphaa miti. Waan ajaa'ibaati. Paarkingii achi jala jiru qofti konkolaataa 3,000 ol qabata. Galmi achi jala jiru sun meeqa qabata? Exhibition maakaliin suni haaromee beekayyuu nuuyyuu harka meeqa irratti gabaa gaggeechine mooraa san irratti mooraa san keessa duratti TPLFidhaan alatti namni biraa seenuu hin danda'u exhibitionii san. Amma garuu akka feenitti nuu seennetti gabaa keenya gabeeffannee jirra. So wanni hunduu achirratti wanni hojjetame ijaarsi ijaarame sun sabaaf sablammoolee irraa ijaarame akkuma ati jette kanaafuu ummata Oromoo qofa oduu hin ta'in ummata jara warra kiyya jedhee wacu saniittis oduu hin ta'in ummata martu laallata. Qomaaxaan yeroo mara beektaa quba hundaatu qubuma ofii gooti. Maaliif hin qabdu kaa? Qomaaxaan waan quba hin qabneef quba nama kiyya jetteeti ittiin boonti. Maaliif quba namaatiin waa kaafachuu barbaaddi malee quba hin qabdu. Kanaafuu warri lafa hin qabne lafee namaa nyaachuu deemti waan ta'eef lafee keenya akka hin nyaanne akka lafee keenya nu hin cabsine nu bakka jirutti humna keenya wal eeguu qabna. Ishiinuu akkuma wal ijaartee utaalaa baatetti badaa jirti. Garuu waan tokko sitti hima. Kanaan wal qabatee too ijaaramni magaalaa Finfinnee keessatti gooxiidhaan 1,500 jedhanii ijaaramanii kan jiran sirriitti ijaaramee waan jiruuf nus ijaaramni keenya amma yeroo ammaa kanatti sirriitti haala calqabneetiin haala amma calqabnee jirru kanaatiin harka wayyaa jalaatiin akkuma beekamu deemuu qabnaa jechaadha. Keenya maaliin hin dhaadata isaan irraa baranne sababni isaa raanni harree wajjin oolte dhiitichoo bartee galtii jedhama. Dhiitichoo bartee galtii akkuma jedhame isaan wajjin waan oolleef isaan irraa nuyi aadachuu gana waan baru goonuuf har'a dhaabbannee aadachuu fuulachuu kana goona boru kana goona jechuu baay'isna saniin barbaachisu waan godhuu qabdu gochuu qabda akka booyyee sanitti 9 dhalchuu qabda re'een 2 dhalti garuu iyyi ishii qe'ee jeeqti saniifuu akka korbeecha re'ee obobsuu oduu hin ta'in akka booyyeetitti booyyeen 9 dhalcha garuu sagaleen isaan dhaga'amu. Kanaafuu cal jennee suuta jennee waan godhuu qabnu gochuu qabna. Kanaafuu dirree Masqala Addabaabayiitti wal qabatee an ummata musliimatis an ummata Oromoo sirna gadaa irratti kabajuu qabuudha. Han ortodoksiitis ortodoksiin humtuyyuu matuma ishiitiin iyyuu kan irratti kabajachuu qabduudhas. Garuu ammuma ayyaanni tokko dhufe waan tokko ammuma dhufe dhugaa qabu. Waamu biyya tana bulchee hunduu ortodoksii taphachaa darbe. Nugusa taphachaa darbe. Sunis rakkisaadha. Yeroo maraati kootii uffatta taanamme gaafa jaakkeetti uffatte of hin amantu. Maal fakkaadha jettee ani amma akkas fakkeenyaaf of ashakka. Gaafa jaakkeetti uffatte duriyyee fakkaadha laata waan ta'e bakka of gataa wayita fakkaadha ilaatan jedha. Namatti garuu miidhaga kan inni uffadhe sun. Maaliif jaakkeettiin argamee waan hin beekneef. Isaanis amma walqixxummaan jedhamtu tun isaaniif booma taate olaantummaa barankaa. Olaantummaa san immoo yeroo ammaa kanatti olaantummaa saba tokkoo qaama tokkoo keessummeessuu hin danda'amu. Hin danda'amu har'atti hin dandeenyu. Keessattuu ani hin danda'u. An biraa danda'uu danda'a ani hin beeku. Ani garuu karaa kiyyaan hin danda'uusi hin dandeenye tanaan duras olaantummaa ishii kabajeefittis hin beeku ani. Soo boruufis taanaan olaantummaa kiyyaatu amma dabareen nuyi abbaa dabareeti nuti. Yes, abbaa dabareeti. Abbaa dabaree hoggaa taanu baalataa taanu calqinnee muti baalataa kan taane. Dhiiga nama meeqaatti gadi naqneeti lafeetti cabsineeti. Meeqa keenya dhala itti dhabeeti. Akka hin halchineetti ta'eeti. Meeqa keenya immoo bakka itti awwaalamees bakka itti du'ees dhabameeti. Kanaafuu
Abbaa dabaree oduu jedhamne nutti daba. Deebisiiti immoo maal godhanneetti abbaa dabaree kan jedhamnusi. Ganaadha abbaa dabaree ta'uu keenyaan ganaa hojjanna. Ganaa itti agarsiisna hojiidhanii jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een dhimmi dirreessanii dhimma wal nyaachisuudha. Mootummaa seera baase labsiidhaan hidhuu qaba. Qabeenyummaan isaa abbaan qabeenyummaa isaa uummata Itoophiyaati. Sabab sablammooleedha. Ammaan booda namni tokko kiyya jechuun qabdan jedhee mana marii federaalaatiinis akkasumas immoo mana marii magaalaa Finfinneetiinis sirriitti irratti seeraaf heeran biitti seera qabdi. Heera irratti gadi bu'ee labsii godhatee boqonnaa godhatee lakkoofsa godhatee seeraan hidhamuu qaba wanni akka kana. Seeraan. Gaaffii tokko yaada keessan irra dhaabee isin gaafachuudhaaf jechuudha. Amma dirree masqalaa yookaan immoo dirree gololoo buddeenaa sanatti seera qabeessaan gaafa mootummaan lafa qabsiisee dacheen kun yookaan dirreen kun kan sabaaf sablammiiti jedhee mirkaneessu wanti qabeenya Oromootti hin jiru yookaan immoo qabeenya Oromoo dachee Oromiyaati Finfinneen jennee handhuura Oromiyaati jennee qaama ishii keessaa tokko kutanii dacheen kun kan sabaaf sablammiiti jennee yoo mirkaneessine boodatti Oromootti rakkoon hin dhufu. Sidinqa acee fakkeenyaaf mee ilaali sin gaafadha. Dirree san irratti marsee kan jiru gamoon sun abboolee qaba moo hin qabu? Qabatanii jiru. Abbootii qabeenyaa qabatee jira. Gamoon sun martu isaatuyyuu kan abbootii qabeenyaati moo abbootii qabeenyaati miti? Kaartaa mana jireenyaa sanii hin qaba, gamoolee sanii hin qaba. So dirree san irratti fayyadamummaan isaa kan murtaa'e ta'e an sabaaf sablammooleeti hunda wal qixxeechuudhaaf. San alatti itti gaafatamummaan isaa eenyuufi? An jedhu immoo itti gaafatamummaa bakka buutummaadhaan godhachuu qabaa jechaadha. Itti gaafatamummaan isaa tokkoffaa seenaa duubatti deebi'amee bu'uura hundeetirra laalamee seenaan abbaan qabeenyummaa abbaan lafaa yeroo sanii eenyuun naannoo kanarraa eenyuun hundeeffamarraa jedhamee olaalame Oromoodhuma. Itti gaafatamummaan isaa bulchiisa Oromiyaatii fi akkasumas mootummaa aadaa fi turizimii Itoophiyaatiin biyyattiitiin ta'ee waliin qindaa'ee kan bulchu ta'uu qabaa jechaadha. Sababni isaa turizimii Itoophiyaatii fi turizimii biyyattiitii fi bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatiin yoo ta'e itti gaafatamummaa olaantummaadhaan kan qabu eenyudha jechaadha. Hin qaba. Olaantummaadhaan garuu itti gaafatamummaa kan qabu mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa ta'uu qabaa jechaadha. Sababni isaa teessoon bulchiisa naannoo Oromiyaadha achuma cinaadha waan ta'eef. Achuma waan ta'eef. Aadaa fi turizimiin jiddugalli aadaa Oromootis achuma waan ta'eef. Biirooleen Oromoo maqaa dhaatu baay'een isaa achumarra jiru waan ta'eef. Deebisee immoo aadaan duratti dubbataskaanni sunis achi hin dhaabbatin. Waggaa 4,000 dura calqabee irreechi bakka sitti ba'aa waan ta'eef. Bishaan daffaa jedhamu yookaan immoo bishaan ho'aa achi keessaa falqu san kan achi keessaa ol burqu yoo agarte ta'e uumamaan uummata Oromoo kanaaf kan kennedha. Qorichaaf kan uummata Oromootiif kenne malee eenyumtuu fidatee kan dhufe miti. Eenyumtuu fidee kan dhufe miti. Kanaafuu hunduyyuu amma amala isaanii tolfatanitti amalaan jiraachuu gaafa amalan qabaanne yookaan immoo gaafa nu ga'ee jiruun keenya jedhani biyya dhufan qabu biyya dhufan sanitti deebi'anii dhaqanii taa'uu galuu tippelleeffii nuun deemte biyyan ijaaree kan jettu ana malee kan jettu iyyuu hin galte. Isaan kun immoo har'a tortoraan seera tortoraa qabatee narratti finciluu hin danda'u. Nurratti finciluu hin danda'u amma seera tortoraa duubatti tafee deeme sirna duubatti tafaa sirna nafxanyaa duubatti deebisanii haaromsuun hin danda'amu yeroo ammaa kanatti. Kanaafuu mirga keenyan sarbuuyi mirga Oromoodhaan sarbuuyi kan jedhu irratti mirga Oromoo hin sarbu. Sababni isaa seera kan ooba'u seerri ooba'u abbaa qabeenyummaa achi ooba'u abbaan qabeenyummaa baasii uummata fi sababa sablammooleetti ijaaramee jennee jira. Kanaafuu maal rakkoo qaba abbaa qabeenyummaan fayyadamummaa qabeenya sanii sabaaf sablammoolee martu as jiruuti. Garuu
itti gaafatamummaan immoo ekelee fi ekeleedha jedhamee yoo ta'e kuni rakkoo kan qabu motiin kuni. Sababni isaa yoo fooyya'utti haala laalamee seerri kan fooyya'u ta'a waan ta'eef iyyuu labsiidha malee seera biyyattii olaanoodhaan jenne keeyyata seera biyyattiin jenne. Keeyyata seeratti taanaan keeyyata biyyattii taanaan keeyyanni biyyattii itti dabalamuunis hin danda'u irraa sirrisuun hin danda'amu baay'isawee akkuma baayibiliiti akkuma macaafa qulqulluutti seerri biyyattii Itoophiyaattis eegamee jira. Oduu eegamuu baate immoo otoo inni akkasumatti duudee taa'uu baate tokkoffaa boqonnaan 41 kabajamuu qabaayyuu. Boqonnaan 25 immoo kabajamuu qabaayyuu. Boqonnaan 25 irratti maal jedhaa? የፌዴራል ሕገ መንግስት አንቀጽ 5 እና 41 ላይ ከንጀዱ ጅራ የፌዴራል ሕገ መንግስት አንቀጽ 5 ላይ ከአዲስ አበባ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ልዩ ጥቅማ ጥቅም አለው ይላል። የአዲስ አበባ ከተማ የምታስገባው ገቢ ምንጭ ላይ ልዩ ጥቅማ ጥቅም ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ህዝብ ተጠብቆለት የተረፈው ለከተማው ልማት የሚውል ይሆናል ጀለ kun jechaan maalinni balfi finfinnee keessaa gadi yaa'u martusaa oromiyaa keessatti waan gadi yaa'uuf tokko lammaffaa bishaan dhugamu gafarsa lagadaadhin hinxooxxorra achiis asiis hococarra kan itti gadi yaa'u lagni torbanuyyuu kan itti yaa'u finfinneedha obaasaa jirti soo kanaafu fayyadamummaa addaa qabaa jedha inni ho'i jedha hansidinku keessaa hoo hidhanu itti agarsiisanii garuu dhoksuu jechaadha yookaan itti agarsiisanii tuqilsin laala agarte miti kuni keeti garuu hoo tuqxe immoo of eegi heeyyaman qabduu jechaadha kuni jechaan akka daa'imaa san suni maal inni kan ta'uu danda'eef maaliif tokkoffaa eenyu cimsee itti adeemu keeyyanni seeraa sun nu barbaaddi moo nu barbaaddu fayyadamummaa addaa barbaachisaa ani calqaba iyyuu hin fudhadhu bulchiisni magaalaa Finfinnee itti gaafatamummaan isaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiif ta'uu qabaadha. Ani kanan jechaa jiru. Akka naannoo tokkootti itti gaafatamummaan isaa mootummaa federaalaatiif ta'uu hin qabu. Gibira magaalaa Finfinnee guuruu kan qabu abbaa taayitaa galii Oromiyaati kan guuruu qabudha. Sababni isaa akkamitti ati qe'ee kana keessatti mana kee keessatti kan diinqaasan waliin nyaanna kan nagaa immoo ijoollee wajjin nyaanna kan distii biraa immoo abbaa qaba jennee ta'u wanni jiru jira wanni adda adda bahu jiraachuu qabu. Kanaaf qe'ee keenya irratti hunduu bulchuu qabna bulchuu qabna. Kanaaf Finfinneen hundi ishiitiyyuu Finfinneen akka Finfinneetti bulchiisni ishee itti gaafatamummaan ishee bulchiisa naannoo Oromiyaatiif ta'uu qaba malee itti waamamtummaan isaa federaalaaf kan jedhamu hin qabu. Federaalli lafa hin qabu baay'isawee. Federaala jedhiiti mootummaa federaalaa jedhiiti biyya kamirrattiyyuu mootummaa federaalaa jedhiiti warra seera qabeessaan godaansaarra jiru jedhi tokko. Mootummaan federaalaa waggaa 5 filatame san qofa achi taa'a. Gaafa filannoo mo'ame an dhufu sun mootummaan sun diigamnaan ummanni naannoo san magaalli federaalaa sun ummanni naannoodhaa itti amane ammas hin baanna jedha masharraa mootummaa san. Wootti annamannoo magaalaa gurguddaa biyya keessa jiran keessaa filatameet federaalli achis taa'a. Mootummaan hoo dhuguma mootummaa federaalizimii ta'e sirni keenya kun sirna federaalizimiiti miti sirna federaalizimiiti. Soba irra dibaadha. Federalizimiin fi federaalizimiin gargar. Federalizimiin nugusa nigistiidha. Bara mootiidha. Mootii oduu ta'uu baatanii maaliif bakka tokkicha qofa 4 kiiloo qofa masharraa mootummaa maata. Masharraa mootummaa maaliif hawaasaan ta'e? Maaf mootummaa federaalaa maaf baardaar hin ta'e? Maaliif Dirreedawaa dhaqee hin ta'e? Maaf hawaasatti hin galle? Maaliif Buttaajaraatti hin galle? Maagaan beellaatti hin galle mootummaa federaalaa? Maaliif Oromiyaa qofti waggaa 157 guutuu mootummaa federaalaa baattee jirti. Amma mootummaa federaalaa jechaan naannoo Oromiyaa irratti ba'aa guddaadha. Ba'aa guddaa. Naannoon tokko guddachuu kan dandeessu mootummaan federaalaa bakka taa'etti guddachuu dandeessi. Waan ta'eef dhaqee taa'uu qaba. Maaliif amma fakkeenyaaf manni mazagaajaa yookaan manni qopheessaa asirratti baname naannoo baadiyyaa tokkotti baname manni qopheessaadha achi taa'anii naannoo sun hin misooma hin guddatti waan hunduu guutamaaf. Maaliif qopheessaan achi taa'e mootummaatti achi taa'e waan ta'eef. Kanaafuu mootummaa federaalaa biyya Itoophiyaattis oduu
hawaasaa dhaqee ta'u sirriitti guddisu. Kanaa bakkee teechita sitti hima. Warri Walisoo irraa Adaamaa deemuuf dirqama eessa dhaquu qabu? Walisoo moti kibba lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maallimaatirraa Adaamaa dhaquudhaaf oduu achiin dhaabbuu seeraa keessa ba'anii dirree keessa ba'anii mojootti ce'anii Adaamaa dhaqanii baay'ee itti salphata. Amma garuu dirqama eessa dhaquu qabu? Asiin Alamganaa irraan dhufaniit Finfinnee keessa darbaniit Karra Qaalluutu irraan darbaniit Adaamaa dhaquu qabu. Amboos mee ilaali, Wallaggas mee ilaali. Maaliif Adaamaa dhaquudhaaf dirqama Ashawaa Meedarraan ka'anii maaliif Finfinnee keessa gadi darbanii Karra Qaalluutu hin deemu? Godinaaleen Oromiyaadha martuusaa oo balbala ba'aa ta'e malee hundi isaaniitiyyuu Finfinnee keessa darbaniit Adaamaa dhaquu danda'u. Maaliif sitti fakkaate kun? To'annoodhaaf akka itti toluufi. Oromiyaa kana to'annoodhaaf akka toluufi. Magaalli kallattii wal arguu hin danda'u. Magaalli kamiyyuu wal arguu hin danda'u. Umurii isaa dheerachuu Dooktor Abiyyi Ahmed barana calqabee jira. Walisoo fi Hamboo walitti fidee jira amma. Amma Hamboo fi Walisoo walitti dhufee jira. Walitti dhufuutti jira. Daandiin dhumaa jira. Hoolota irraan akkasitti dhufaa jira. Garuu hin raawwatamaayi tokko inni eeyyamamaa fi sabni akka uummanni achii fi achitti wal argu. Godinni fi godinni akka wal argu. Salaalee oolaalte Finfinnee keessa darbeeti kan Adaamaa dhaqu. Abbichuu nyaa oduu agarte Finfinnee dhufee Karra Qaalluutiin baheet naanna'ee dhaqa. Egaa shanoo laaltu shanoon Adaamatti kallattii itti gadi qurxuu danda'a. Garuu warri shanoodhaa achii dhufeet alaltuu keessa darbeet Finfinneetti dhufeet Finfinnee keessa Karra Kotobeetirraan darbeet balbala Karra Qaalluutiin darbee baheeti kan Adaamaa dhaquu danda'u. Kuni hunduu maaliif ta'e? Maaliif ta'e uummata Oromoo kana akka jirutti walitti fidee harka tokkoon hidhaa takkaan hidhee ittiin taphachuu fi ittiin buluudhaaf mootummaan bara sanitti kashira kana maruu danda'e. Bara sanitti kashira kana maruu danda'e. Kanaafuu mee uummanni Oromooti dacheen akka Oromiyaatti jiitu hin jirtu mootummaa federaalaatiif kan mijatu hin jiru jetteeti. Asidiin keessa jiidhaa ta'u goggogaa ta'u mootummaa federaalaatiif maaltu isa dhibe? Galiin naannoo hundaatu sila mootummaa federaalaatiif galamate hundarraa maaltu isa dhibe? Jiidhaa ta'u goggogaa ta'u. Jiisuunis immoo kan isaati ka'a. Jiisuunis immoo kan isaati. Maaliif galiin alaa galu mootummaa federaalaatiif irraa hin gala. Naannolee irraa doggomaan hin gala. Naannolee irraa itti galeet federeeshinii irraa galeet ganaa immoo karaa ministeera maallaqaa fi dinagdeetiin gara karaa uummataatitti immoo doggomaa jedhamee immoo gala. Sumarraa fuudhaniit amma ta'e irraa konxuraataniit amma ta'e ishii wanni jedhaniit bakka wannootitti rakkinni jirtutti siif gadi xab jedha. Xab arraba jalatti xabbitaa sii godhu akka qorichaatitti. Kanaatiif iyyuu isaa moti amma wanni guddaan mootummaan federaalaa Oromoodha. Amma bara Oromoon bulchuu kanatti waggaa kurnan kana sirni badhaadhinaa Finfinneedhuma taa'ee oduu bulchee nutti tola. Bareeda. Haa taa'u. Oromoodha waan ta'eef. Waggaa 10 boodatti filannoodhaan ni darba kufe taanan bahe taanan mootummaan dhufu sun yookaan Maqalee yookaan Baardaar yookaan Hawaasa yookaan immoo Buttaajara yookaan Bakkee ta'e yookaan Miizaan Teephi filatanii oduu masharraa mootummaa kana nurraa achi gadi jijjiiratanii nutti tola. Bakkee tokkotti oduu dhaqanii taa'anii nutti tola. Maaliif mee baatan gubaa ibiddaa beektaa yeroo mara kan ani ibidda ifatuu fi kan ibiddaan gubate tokkomati. Gubaa ibiddaa eenyu beeka? Gubataa beeka. Nus gubannee maa garuu fi dida uummata kana. Nu gubannee gubataa keenya dhaabbatee deema. Gubataa marqaa hubataatu argaa. Hin ta'u masharraan mootummaa nurraa ka'uu oduu hin ta'in teessoon mootummaa federaalaa nurraa ka'u. Maa jijjigaan goone? Maaliif achi Sumaalee keessa maan goone? Bareeddee jirti biitti. Dirreedwaa maaf hin godhan? Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Nuti sirriitti hin eegna nuti mootummaa. Kun maaliif akka hin taane beektaa naannolee irratti waan hin deemneef? Keeyyanni seeraa Itoophiyaadha.
boqonnaan 39 fotoqa ibsiti. Mootummaa federaalaa as keessaa bahee Oromiyaan tun hin fottoqxiidha. Oo fottoqxu immoo madda biyyattii tana Itoophiyaa kana Oromiyaa keessaa ibaa wanni humtu. Oo sanitti immoo uummanni Itoophiyaa kun hin dhumaadha. Baddu baddi malee saree janniqanii jedha Oromoon. Baddu baddi malee saree janniqanii. Dhumti malee bara baraan nu fixaa hin jiraattu ammaa booda nu kabajjee nu wajjin jiraatte malee ammaa booda ba'aa nuti taatee jiraachuu hin dandeessu jechaadha. Kanaafuu aga danda'ama ta'een masharraan mootummaa nu keessa jiraate nurra yoo jiraate nu fayyadee nu kabajee mirga keenya eegee sagalee keenya dhaga'ee waan nu barbaachisu nu himannee oduu ta'e nu gaafatee nurraa dhaggeeffatee fudhatee bu'aa buuseet nu kaa'uu qaba. Lafa nu kaa'uu qaba malee natu si beeka mootummaa federaalaa waan ta'eef uffata federaalaa warra uffatanitti gadi lakkisa maaliidhaan hin ta'u inni sirrii mati. Agartee yoo ta'e kaleessa guyyaa kaleessaa uummata nagaadhaan sagadu waggaatti gaaf takkitti uummata gadi ba'ee sagadatu ayyaana isaa kabajatu irratti aara boochisu federaalli dhokaasu uummata sana hoo jeequ maal jechaadha kun? Maal jechaadha? Sanuu federaal poolisiin maal jechaadha kun? Kuni sirrii miti. Kanaatiif iyyuu seera biyyattii amma inni arrabsiisuufi mootummaa federaalaa arrabsiisuufi garuu ergamni inni baatee deemu ergama baaldaraas. Baaldaraas salphaa isinitti fakkaatin federaala keessaa harka qaba, bulchiisolee keessaa harka qaba, bakka hundaa harka qaban. Kanaafuu baaldaraas jechaan naqarsa jechaadha. Naqarsa guddina uummata Itoophiyaati. Namichi waggaa 55dha. Umuriin isaa 55 ol darbee jira baay'ee. Umuriin isaa waggaa 55dha. Iskindir Naggaadha. Waggaa 55 kana guutuu mormaadha namichi kun. Erga Haile Sillaaseen kufee calqabe maaliif Haile Sillaasee kuffiste jedhee mangistuu irratti kan calqabe. Mormii miidiyaa banachuu, gaazexaa maxxansuu, maal jechuu biyya alaa taa'ee mormuu waggaa 27 guutuu wayyaan irrattis biyya alaa taa'eeti kan falmaa ture. Dhufeetis immoo asittis hin hidhame. Har'allee immoo lammummaan isaa Itoophiyaawi miti. Lammummaan isaa Itoophiyaawii yoo ta'in akkamitti dorgomsiisuu danda'e mootummaan federaalaatiyyuu. Kan keenya silaa lafti hin bariitu hojii jiirsisan. Jawaar amma an Ameerikaan yoo deebisu lafti hin bariineef yoo deebisiisan. U'uu jedhanii ta'u haa qoramu jedhanii faa deeman. Kan isaanii yoo eenyuun laala. Kanaaf kanaan wal qabatee waa'ee sitti maani fakkeenya tokko saree fi re'eetu wal cinaa deemu. Akka tasaatti re'een bira dabarte. Sareen duubaa agarte. Re'eetti siqteet maal taate re'eetti eegee gadi qabadhu namni si argaa jira jetteen. Akkasii ati yoo keen nagarree jetteen. Atuu keen beektu an ammaa gadi qabadhu jettaa. Dhuumamni anas nan dhuume sis kan dhuume eegee keenya waaqatti ol dhaabnee iftoominaan akka deemnutti nu dhuume saalfatis yaa laalanii jettiin. Eenyu jedhaan? Re'ee jedhaan. Dhuumama rabbiiti dhiisi deemi jetteen sareedhaan. Sareen erga jettee tole jetteen. Kuni jarri sareedhaa gadi. Oduu amma sareetirree danda'anii akkuma sareen re'ee irraa baratte jarri kunis baratanii cal jedhuu yisila hin baratan. Kanaafuu jarri warri iteegee taphatan itiyee warri taphatan immiyyee warri taphatan kun seera olaantummaa irratti eegsisuun dirqama barbaachisaadha. Dugda kutaa jira abbichuun. Yeroo ammaa kanatti sirriitti natti tolaa jira hojiin akkaataan hojii Finfinnee irratti hojjetamaa jiru. Garuu boruuf iftaaniif itti fufsiisa qabuu qaba. Uummanni akka wal hidhatu godhachuu qaba. Akka harki wal qabatu godhachuu qabu. Balbala banuu qabu. Firiidamii laachuu fi qabu uummata Oromoo kanaafi. Ari'anii ajjeesuu dhiisuu qabu. Halkan manaa baasanii hidhuu dhiisuu qabu. Hidhuun hin taatu. Hidhuun wayyaaniif umuriin kennisiisne. Ajjeesuunis hin taane gorsuudha. Barsiisuudha. Ayyuun keenyas gadi bahee dubbachuu qaba. Hin ta'u hin jedhaan. Kanaafu waa'een Finfinnee takkitti kaanaan bakkeen ishiin itti dhaabbattu addaadha. Waan shantu dubbii qaba. Dubbii ittiin ka'e kan hin dhaabbanne. Tokko waa'ee amantaati.
lama waa'ee sabummaati. Sadaffaan waa'ee Finfinneeti. Uummata Oromoo keessatti kan balaa guddaa qabu. Inni kan biraa waa'ee lafaati. Inni kan biraa shanaffaan teessoodha. Teessoo masharraa mootummaa deebistee harkatti galfachuudhaaf barbaaddishin. Of fuudhanii of ajjeesu malee ammaa booda teessoo mana masharraa mootummaadhaan hin argatan oduu Oromoon lubbuu hin jiru itti ol hin dacha'an jarri kun. Gonkumaa. Ammeenyummaa isaaniitiinis gaarummaa isaaniitiinis faana deema. Gaariidha. Sagalee dhaga'uu calqabanii jiru jarri keenyas haa galatooman. Asii wal qabannee riifoormii OBN samuuna godhe irratti thank you gaafii gaafannee fi qeeqa kaasne irratti sirreeffama keessoo isaanii gochuun isaanii bareeda. Garuu ammas warra hafan bakka hafanitti qaarmii haa funaannatanii haala gaariidhaan deebii nuu laachuun isaanii bareeda. Haa galatoomaniin jedha. Kana fakkaata imma masqala dabaabaadhaan wal qabate. Hedduu galatoomaa isiniin jenna. Baaladarasiin wal qabsiisee yaadota hedduu kaastanii nuus teenyee kan isin dhaggeeffannee yaada keessan dabarsaa jennee fi barnoota hedduu kan dabarsaa turtan jechuudha. Egaa Baaladaras waggoota dheeraadhaaf kan inni biyyattii kana keessatti dorgomee teessoo dhabee paartii siyaasaas dhaabbatee socho'aa ture. Rakkoo inni yookaan immoo akka dhuunfaatti kan inni barbaadu sirna gartuu tokko, amantaa tokko, alaabaa tokko, biyya tokko qofa kan inni qabatee biyya kana keessa socho'u. Sabab sablammii Itoophiyaa kan jalatti hammate miti. Sabab sablammii Itoophiyaa afaan aadaa kan awwaaluudhaan seenaa tokkoo fi afaan tokkoon biyyattii kana gara fuulduraatti oofuudha. Kun immoo dhaloota biratti yookaan immoo sabab sablammii biyya kanaa biratti fudhatama hin qabu jedhee uummanni kun didaa jira jechuudha. Taatee magaalaa Finfinnee kan yeroo dhiyoo kana keessatti ta'aa jiru haala bareedaan kan nu ibsaa turtan jechuudha. Egaa rakkoon hedduun haa mudatu malee magaalaa Finfinnee keessa yookaan magaalaa Finfinnee maalitti jirti? Rakkoon ta'aa jiru maali kan jedhu gad fageenyaan kan himaa turtanii daangaa magaalaa Finfinnee wal qabateedha yaadota tokkotu jira. Daangaa magaalaa Finfinnee egaa ammas babal'ina hedduu qabdi magaalaa Finfinnee. Ba'aanis yoo deemu lixaanis kaabaanis kibbaanis gaafa deemnu naannoo Oromiyaatti kan isheen jirtu. Keessumattuu gara sulultaa karraa salaalee fi qindeessurraa yoo ilaallu qote bulaarraa lafti fuudhamee dhaabbata gurguddaatti ijaaramaa jira. Lafti saamamaa jira jechuudha kan ilaalaa turre jechuudha. Karra shanan jiranii lafti fuudhamee qoodamaa jiru yookaan qoodamaa ture. Mee daangaa Finfinnee wal qabatee mootummaanis ta'ee qaama dhimmi kun ilaallatu babal'ina Finfinnee irratti aarsaa hedduu kanfalame. Magaalli Finfinnee babal'attu jedhee kan aarsaa kanfale namoota hedduudha. Namoota magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii hin beekne, dargaggeessa magaalaa Finfinnee keessa hin beeknee fi magaalaa Finfinnee guyyaa tokko kotteen yookaan lukti isaanii ijjatee hin beeknetu aarsaa kanfalaa ture. Har'a gaafa babal'attu rakkoo uumaa jirti yookaan immoo yoo furamuu qabaata ta'e qaamni dhimmi isaa kun ilaallatu akkaataa kamiin furuu qaba jechuudha. Waa'ee daangaa Finfinneetiin wal qabate. Daangaa Finfinnee yoo dhuguma haqaan gaafii uummata Oromoo shanan keessa uummanni Oromoo bara 2006 mitootessa 16 irraa kaasetti maaster pilaanii magaalaa Finfinnee irratti qabsoo kan calqabuu danda'e. Mitootessa gaafa 16 2006 kaasee waggaa lola fincila diddaa bittaa garbummaa siyaasaa itti ka'u bara 1987 babal'inni magaalaa Finfinneedha kiiloomeetira 100 deemuu qabdi jedhee ture mootummaan Mallas. Karaa Ambootiin yoo fudhatte meexxii irratti dhaabbatti jedha. Karaa kibba lixa Shaashootiin fudhatte yoo ta'e Walisoo irratti dhaabbatti jedha. Ammas karuma kibbaatiin deemte yoo ta'e Tarree irratti dhaabbatti jedha. Asiin karaa kaabatiin muka xurrii irratti dhaabbatti jedha. Asiin ammas karuma kaaba Wallootan immoo Dabra Biraan irratti dhaabbatti jedha. Asiin karaa ba'aatiin immoo Adaama irratti dhaabbatti jedha. Asiinis immoo karaa keessattiin Aabbuu Seeraa dabartee Godagad Shaashamannee irratti dhaabbatti jedha. Hundarraa daangessee
isa kana hundaayyuu Finfinnee jalatti galchuudhaaf ture. Finfinneen tarkaaffii takka gadi bal'achuu hin dandeessu. Finfinneen guddachuu qabdi taanaan ol guddachuu malee cinaatti guddachuu hin dandeessu jedhameeti. Yeroo sanis Alii Abdoofaa Hasan Aliifaan kan hin ta'u jedhanii Kumaa Dammaqsaa faatis obbidoon yeroo sanitti umaan jettu akka bosona deebitteen dhufteen waan tureef laphee qabdi umaan jettu yaarka afa dura boodana erga borcii baasuu calqabanii kan biyya irratti gantummaa calqaban malee duraan cimoota turaniyyuu keessattuu kabajamoon Abbaa Duulaa oolmaa guddaa uummata Oromoo irraas qaba. Nus baay'ee kabajeeffannaa jechaadha. Hin beekamneef malee jabaa keenya yeroo marasaa maqaa itti nutti jijjiirran nus jijjiiree jibbeessaa wajjin hin jibbina. Rakkoon keenya isa. Kanaaf hin ta'u jedhamee dhaabbatee yeroo sanitti 87 kan dhaabbate san masharraa mootummaati irratti mana marii uummata Itoophiyaa irra taa'ee mallas har'aa calqabee ajandaan kun cufamee jira cufamu jedhe. Yeroo sanis Maccaaf Tuulamni lola kaasee ture. 87s Maccaaf Tuulaman lola kaasee yeroo sanis. Gonguma jedhamee hoggaa lolli kaa'amu namni baay'een miidhamee 87 irraa amma dhufee 89 ga'utti lolli kanaan wal qabatee baay'ee tokko boqonnaa isaan dhoowwatee ture. Mana mariititti dhiyeessee paarlaamaa irratti dhiyeessee cufee ture. Ajandaan sun 2005 irraa qabee injiinar Saamu'eel jedhama namicha mataa moluu hin beektu yoo ta'e maastar pilaanii magaalaa Finfinnee Faransaayitti qoratee fidee kan ibsaa ture suni irraafachuu hin qabnu nu irraafannu seenaan irraafachuu hin qabdu. Innaa isaanis hoggaa ibsan agartee yoo ta'e isuma seen piroojeektiidhuma bara mallas oduu lubbuun jiru calqabee mallas lubbuun oduu jiru cufeessan mallas du'ee hoggaatti kan piroojeektii san calqabanii deebisanii kan kaasuu danda'anii jechaadha. Kuni jechaan maaliif federaalizimiin yookaan imperializimiin sirna nafxanyaadhaaf babal'achuudhaaf deebitee haarumuudhaaf bifa jijjiirratee yeroo mara ajandaa qocatee nuu kennaa nu wal ajjeesnaa wal ariinaa wal arrabsinaa isaan immoo nurratti hojjetu jechaadha yeroo marasa. So maastar pilaanii san innaa deebi'u Abiyyi Faan Dooktar Abiyyi Faan innaa galan jarri yoo gadi yaatu gaafiin uummata Oromoodhaa tokko abbummaa biyyattii abbaa qabeenyummaa magaalaa Finfinnee ture. Lammaffaa amantaa waaqeffannaadhaa akkuma amantaa kamiittiyyu amantaa waaqeffannaadhaa nuuf kabajamuu qaba. Iddoon awwaalaa nuu kennamuu qaba. Iddoon galmaa nuu kennamuu qaba. Akkuma eenyumaatitti kabajamuu qabaadha amantaan waaqeffannaadhaa. Tokko kan ambira afaan Oromoodhaa afaan Oromiffaa afaan federaalaa ta'uu qabaadha. Afaan federaalaa nuuf ta'uu qaba. Barnoota afaan Oromiffaa rikuraaliimiidhaan sirriitti barnoonni kennamuu qaba. Afaan keenyas olaantummaadhaan akka baay'ina keenyatti beekamuu qabaadha. Inni dhumaa fi inni shanaffaan mootummaa biyyattii tanaa ta'uun nuuf mala. Baandabaree muummicha ministeeraa biyyattii tanaa ta'uun nuuf mala. Keenya jechuu irratti tureeyyu. Tole jedhamee isa san kana shanan qofaadha gaafiin uummata Oromoo malee olaantummaan uummata Oromoo sabaaf sablammooleen kunaa badu nu yaa jiraannu akka abaarsa harreessan hin qabu jechaadha uummanni Oromoodha. Kanaatiif iyyuu aga danda'amaa ta'een maalinni kan ta'uu qabuudha. Kan ta'uu qabu maalinniidha. Nu akkam goonaadha. Nu maaliif dhaabbate? Qeerroo maaliif qabsoo isaa san bakka jirutti dhiisee ta'uu dhaabbachuu danda'e maaliif? Waa lama lama. Tokko abdii guddaa tiim lammaa irratti qabatee waan tureef uummanni gab jedhe yeroo laannaafiidhaaf. Lammaffaadha. Muummicha ministeeraa Itoophiyaadhaa ta'uun erga kan Oromoo ta'e gaafoleen afran hafan sun immoo salphaatti nuuf deebi'aadhaan tureeyyu. Isaan sun akkuma jiranitti ta'ee otoo jiru gaafiin afaan Oromiffaa barnoota kennamuu qaba ijoollee Finfinneetiif jedhame san barumsa afaan Oromiffaa Finfinnee keessatti calqaban yeroo sanitti. In calqabame barsiisuu calqabame. Garuu barumsi sun shawaa ta'e. Shawaadha irra dibaadha. Shawaa jechaan maal inni? Taaksiidhaan yoo deemtu shawaa fakkeenyaaf amma warra taaksiitti fayyadamu. Taaksiidhaan yoo deemtu Meeksikoo lidataa xooreeloochisiin hin jedhu beektaa? Warri shawaa hojjetu.
Baabaa yeetna siin jedha. Eessaa siin jedha malee bakka deemu sitti hin himu. Ati eessa deemtaa jetteen ati eessaa siin jedha. Bakka ati deemtu si gaafata malee bakka inni deemu sitti hin himu. Taaksiin warra hatan. Si galfata si fe'atee deema. San boodatti karaarraa si maksa mana hidhaa si galfata. Mana hidhaa maalidha? Mana hidhaa dhuunfaa isaa si galfata sirraa saama si gaggeessaa jechaadha. Si saamee oo fedhe si ajjeesee si gata oo fedhe waan qabdu sirraa fudhatee si gadhiisaa jechaadha. Shawaa jechaan isa kana. Kanaafuu hiree uummata Oromoo uummanni Oromoo lakkaa'ee farkaa qabu akka waan lakkoofnee ajandaa malee qabsootti gadi baanee nu fakkeessanii nurratti fayyadamuun isaanii sirrii motii. Tiim lammaan sun akkaataa diigamsisaa suni gaafii uummata Oromoodhaa bakka jirutti muufannoodhaan akka cal jedhee taa'u godhe malee dhuguma uummanni Oromoodhaa ammas obsa dhabeeti miti. Callisuun uummata Oromoodhaa mootummaa kana sodaachisuu qaba kanan jedheef kanaaf sababni isaa Mallasis tanaan dura jedhee jira. Kaamaara mancaacaat የኦሮሞ ዝምታ ያስፈራኛል jedhee ture tanaan duras. Kaamaara mancaacaat የኦሮሞ ዝምታ ያስፈራኛል ነካኩት ይናገሩ ይተንፍሱ jechaa ture. Tuttuqaa dubbatanii tuttuqaa qirqirsaa kolfi isaaniitu hiika qaba Oromoo jedha. Kanaaf nus amma tokko isaa amma umurii jara kanaa nyaachuu keenyatti kana sirriitti jala murree itti himuu qabna. Kanaafu barumsa san akka isaa godhan saniin alatti Finfinnee irratti fayyadamummaa Finfinneedhaan deebii argatee jira hin arganne cicciteedhaan deebi'e. Kanaafuu kunis sirna godhachuu qaba adeemsa godhachuu qaba. Kanaan alatti daangaa Finfinneetiin wal qabatee an akka dhalataa magaalaa Finfinnee ta'uu kiyyaatittis ani eenyu kan jedhu of gaafachuu kiyyaatirrattis dirree arfaasaa asiin dirree arfaasaatti deebisa. Iskeerii 25 kan jedhamu daangaan Finfinneedha. Bal'inni Finfinnee iskeerii 25dha. Iskeerii 25 jechaan eessatti dhaabbata hoo jette asiin Xooreelochitti dhaabbata. Dakaan Beera Tsiggeetti dhaabbata kara Saarisiitiin Beera Tsiggeetti dhaabbata. Asiin dirree arfaasaa. Dirree arfaasaa jechaan Xooreelochidha. Xooreelochi irratti dhaabbata. Xooreelochitu ishii deebisa Finfinneetti. Daandii Wungeetitti ba'usan fudhatee deema. Wungeetitti oduu waliin bahin karaa 18 jedhamtee kan yaamamtu lafa loomii jedhamtee yaamamti. Dirree loomii xarroo jedhamtee yaamamti. Ishiidhaa gaditti bifa saniitiin irra gadi marsiti itti dhaqxii kallattii kiiloo 6 baati ishiin jecha kiiloo 6 baati. Kiiloo 6 baati irra marfamti shoolaa yookaan birbirsa shoolaa gurdi shoolaa jedhamtu jirti karaa Magganaanyatti irratti jecha achirra naannoftee dhufti saniin alatti garjiidhaan yoo hin geechuu Magganaanyaadhuma addabaabaayii irratti gadi naannofti Finfinneen 25 iskeerii jechaan ishii tana malee akka gaangee abbaan lafaarraa du'e addaan yaatee as dhuftu miti. Hanga gaafa bara 1986tti daangaan Finfinnee asiin eessa hoo jette Ayyar Xeenaa addabaabaayidha. Ayyar Xeenaa addabaabaayii irraa qaxxita gadi bu'aa Hayilee Garmantiidhaan oduun gahin Maabiraat Hayilee irratti deebiti jechaan. Inni kun eessa jala jira kaarraan maaliin kun eessa jala jira sabbata jala ture. Raphii qabalee gabaree mahabar waradaa Mannagashaa waradaa awraajjaa sabbataa jedhamee yaamamaa jiru. Awraajjaa sabbataa jedhamee yaamamaa jiru. Alamganaa waradaa jedhamee yaamamaa jiru. Malee Finfinnee jala kolfee maalii kofalee minaamin kuni boodarra kan dhufedha. Kanaafuu daangaan asiin akkasitti daangoleen amma hojjetamaa jiru kuniyyuu ga'aa moti. Qoyyee faccee minaamin achi deebi'ee jira qaraqalluuta irraa kutamee jira. No daangaan Finfinnee dursa hunda keenyayyuu irratti nu mariisisuu qaba ammaayyuu. Akkaataan deemsichi daangaan amma kabajamaa jiruyyuu sirri moti waan ta'eef ammas quubsaa moti haa ta'u dhabaati manna dhabuu wayyaa. Hunda dhabuudha manna amma ta'e dhabuu wayyaa hoo ta'e malee sirri moti daangaan ishii deebitee sirrooftee taanan uummanni Oromoo gaafii kun bultee deebiti. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhugaa obsaa jirra borus hin laalla hin obsina
akka waldaa keenyatti gaafii waldaan keenya qabu deebiidhaan deebisaa jiru galata rabbii haala saniin kan deemamuu qabu daangaan Finfinneetiin wal qabatee garuu ammas sirriitti kan itti deebinu karanaan sabbanniif burraayyuun kan bulchuu qaban amma dhufanii dirree bookee ejersa mandeetitti an dirree arfaasaadhaa xoralochii hafee amma dirree ejersa mandeetitti bulchuu qabu. Ejersi mandee Beetelii gaditti argama. Beetel dirree bookee jedhama duratti. Dirree bookee jedhama malee Beetelii miti. Beetel hospitaal 93 dha. Namichi innaa hospitaala ban Dooktar Garamuun hospitaala san hoggaa banuudha Beetel hospitaala jedhame malee saniin dura dirree bookeetti kan jedhamu. Kanaafuu qumbii an jedhamu jira laga eelaa an jedhamantu jira. Isa kanaan wal qabate sirreeffama godhatuu qaba taanaan bakkatti deebi'uu qaba taanaan nuun bakkatti deebi'uu qaban jedha. Haala kanaatiin deemuu qaba. Daangaan Finfinnee sirriitti ammas itti xiinxalamuu qaba. Amma calqabaaf gaariidha. Kara galaaniin amma galaan kan deeffate kara sabbataatiin asiin amma dhufee namoota addabaabayiitti deebisiisuun isaanii sirriidha. Inni hafa akkasii miti. Dubbiin akkasitti miti kana eenyutti dhiisanii bifa kanaan haalota itti aanuttis seenaa biraa qabsoo aarsaa biraa akka hin kaffalchiisne erga hojjechuun isaanii hin oolle kaartaa bara 1986 bahe irratti jiru irratti isaan oduu hojjetanii bareeda. 76 helikoophteraan kaase irratti 79 afoo fonqolcha mootummaadhaan gaggeessuudhaaf an jalqabaati irratti gaggeessuudhaaf jedhan irratti mangistuun kaasisee ture. Isas maastar pilaanii saniin oduu daangaan deebite baay'ee bareeda. Garuu maastar pilaaniin 79 sanitti uummanni amma Finfinnee keessa jiru kun waan ittiin amanneef anumamee 86 saniin iyyuu nuuf haa hojjetamu innumtuu nuu deebinaan gaadha. Kanaaf daangaadhaan wal qabatee kana fakkaataa jee. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan inni irratti hojjetu dhimma nageenyaa wal qabatee akkasumas immoo dinagdeedha xiyyeeffannaan isaa dhimma amantaa keessa illee galuu baatu waa'een biyyaa isa ilaallata jechuudha. Nageenya biyyittiidhaaf irratti hojjechuuf jecha waa mara keessa seenee iyyuu haasawuun dirqama jenneetti jechuudha. Guyyaa irraas gaaffii deebii kan isinii kan goone jechuudha. Egaa nageenya biyyattii irratti akkasumas taatee biyyattii magaalaa Finfinnee irratti hagana yoo jennu ergaa yookaan immoo akkasumas dhaamsa miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiif ni qabdu yoo ta'e akkasumas galtee dabarsitan qabdu yoo ta'e qophii keenya gara xumuraatti waan deemneef dhaamsa dabarsuu dandeessu ergaas waluma faana jenneeti. Galatoom. Ayyee egaa akka gaariitti jirra. Waldaan keenya akkuma beekamu caffee miidiyaa banannee jirra amma waan hundaa guuttachaatuma jirra. Yeroo dhiyoo keessatti karaa foddaa televezyiiniitiin mana hundaatitti iyyuu ni argama jenneeti ani socho'aa jirru. Maaliif barbaachiseedha? Miidiyaan biyya kamirratti iyyuu miidiyaan tokko mootummaa afuraffaadha. Biyya kamirratti iyyuu mootummaa afuraffaan miidiyaadha. Miidiyaa dhaabbanni jaarmiyaaleen cimaadhaan jedhu miidiyaa qabaachuu qaba. Miidiyaan paawariin isaa adda. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatis rakkoo saba dhuunfaa tokko rakkoo xixiqqoodhaaf iddoon laannu rakkoo walootiif garuu murtii laannee dabarra. Inni hojjanna irratti gaafii miseensi keenya yookaan gaafii keenya ganama hundeeffamnee ta'u karoora qabnu keessaa mana jireenyaatti irratti osoo wal qabate diizaaniin haafuu yaa'u jedhamee ture fooyyessisnee fidnee jirra. Diizaaniin galteen miseensota keenyatti diizaanii mana jireenyaatti wal qabate ajaa'iba wanni nama dinqu muddamaan waraabechaa gaafa ciniinaa jedha. Muddamaan waraabechaa gaafa ciniinaa jedha. Muddamuu hin qabnu gab jennee deemna taanaan bakka barbaanne hunda hin geenye. Kan baay'ee fiiguu fi ansuuta jedhee deemu bakka garaasaa kan ga'u an baay'ee fiiguu san oduun ta'in isa suuta jedhee deemutu qaqqaba. Shifeeronni tokko maal jedhu laattaa malxany attaa roorixany waliin jedhu. Anna harka an baaneef
nan fiigsisinii jedhu. Na harkaan bahu garuu kanaaf diizaaniin keenya yeroo ammaa kanatti duraan dafiidhaan diizaanii kan hojjennee turre diizaanii san fooyya'ina laannee kan miseensota meeqa nuu qabata lafa akkamiiti ispeesii akkamiiti lafa bakka mitiitu immoo nuu danda'a akkamitti teechisnaa iddoo kamirratti jiddugalli gabaa bakkee san irratti hin barbaachisaa buufanni fayyaa barnoonni manni afooshaa hin barbaachisaa bakka ganda of danda'e tokko ta'eeti ummanni kun kan jiru miseensi waldaa kanaa namni 10,000 jechan salphaa moti isaan kana akkamitti teechisna kan jedhu irratti lafa adda baasnee jirra. Lafti adda baasnes gaara Leencoo akkasumas gaara Jammoo an jedhamuu fi Leencoo fi Jammoo bakka tokkotti walitti kan qabnee hojjannee irratti YSY coordinating isaatis guuramee master planning isaatis guuramee GIS irratti hojjetamee hunduu mootummaan tanaan dura sagantaa akka irratti hin qaban sagantaa misoomatis irratti akka hin qaban daandoleedhaan alatti aspaaltiidhaan alatti akka hin qabanne qulqulleeffannee lafas diizaanii keenyas ogeessitoota ga'umsa qaban injineerootaan hojjechiisnee saarvee keenya hojjechiisnee fennee ogummaadhaan yeroo dhiyootti hanga torban sanbata dhufuutitti isarratti difeensi goonee kan dhiyeessinu ta'aa jechaadha. Miseensa tokko isaatiif kaarii 120 akkuma tanaan dura jedhame kaarii 120 jedhamu lafumatu shallagamee kennamaadha miti. Lafumatu shallagamee kaarii 120 kennamaadha miti. Mana wajjiniin baasii manni suni barbaadu oddoon isaa paarkingii bakkee konkolaataan dhaabbatu. Konkolaataan mana dhuunfaatis dhaabbachuu qaba. Paarkingii walootiinis immoo dhaabbachuu kan qabnu. Iddoo itti waliin sirriitti diizaaniin isaa yeroo dhiyootti waan ifa ta'uuf waan ifa ba'uuf sirriitti nu hordofaa turtan nu waliin deemtan hin agartu waan dinqiidha hojjechaa kan jiru. Mana jireenyaa maalii cal jettanii maalii sinitti fakkaatiin dhiiroo ga'umsi keenyas isuma. Ga'umsi keenyas immoo isaa miti darbinee addunyaa irratti Afrikaa irratti Horn Afrikaa Biizines Kolleejjii sirriitti babal'isuudhaan achuma keessattuu banuudhaan waliin deemuudhaan inni digirii qabu maastarsii akka baratu inni diploomaa qabu digirii akka baratu inni maastarsii baratu qabu immoo PhD akka baratu PhD kan qabu immoo karaa adda addaatitti akka deemu sadarkaa Afrikaatitti amma Afrikaatitti naannoodhaan oduu adda baasin akka ijaarruuf deemaa jirra malee caljetnee waan xiqqoo qabannee minaan wanni miseensota kiyyatti himu minaan qote bulaan tokko yookaan haati manaa qote bulaadhaa takka minaan fudhattee gulliititti dhiyeessituu fi minaan fudhattee gabaa guddaatti baatu tokko miti. Minaan xiqqoon gabaa xiqqoo gulliititti ba'a. Minaan guddaan gabaa guddaatti ba'a. Nu waan guddaa qabannee kaane bakka xixiqqaa dhaabbachuu hin barbaannu. Biyyaaf furmaata ta'uu qabna. Uummataaf furmaata ta'uu qabna. Mootummaaf furmaata ta'uu qabna. Dargaggeessa bal'aa miseensa keenya qofaa miti miseensa keenyaafis furmaata ta'uu qabna. Biyyattiidhaafis fakkeenya ta'uu qabna. Akka dhaabbata guddaa keessa jirtanitti of laaluu qabdu malee waldaa gamtaa jennaan waldaa gamtaa gandarratti jiru sanii of hin laalina. Waldaa gandaatii fi waldoolee godinaatiyyuu nu jalatti akka galuu fi yeroo dhiyootti federaala irraa gamtaa jedhamu leekuraaliidhaan hordoffii qofaaf akka dhaabbatu malee liigii kan jedhamu kooperaatiif liigii kan jedhamu hin jira seera isaa isinitti haaraa ta'uu danda'a. Gamtaan bifa kanaan ijaaramuun iyyuu haaraadha nama baay'eedhaaf hin galle garuu kooperaatiif liigiin hin jira addunyaa irratti biitti liigii kooperaatiividhaa qabdu. Hoogganaan liigii sanii pirezidaantii biyyattii ta'a. Ani pirezidaantii biyyattii ta'uufanii miti garuu miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessaa bara tokko pirezidaantii biyyattii Itoophiyaa tanaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Dabarree yaanna malee nuti duubatti yaannu akka fincaan gaalaa duubatti kan deebinus miti. Oduu ka'uu baannee iyyuu malee erga kaan yaannu deebisu hin jiru. Yeroo ammaa ijoolleen Oromoodhaan hunduu afaan tokko taanee jirra. Sitti fakkaatiin ilmaan nafxanyootaa baay'ee yeroo baay'ee ishii hin gubatu. Ilmaan nafxanyaa ilmaan qeesiidha qeesiin Oromiyaadha hin gubatu hin maraatu. Ganaa cincaa malee nuti galteen keenya hin dhaabbatu. Kanaaf mana jireenyaatiin wal qabatee yeroo dhiyoo keessatti waaqni hoo jedhe
Infoyyaa baay'izawee mul'anni oolee bulee foyyaa. Oduma rakkattuu rakkoo keessatti waan guddaa yaadna. Oduma rakkoo keessa jirru rakkoo keessatti waan guddaa yaadna. Bashannana dhuunfaa keenyaan filanne nuti. Ayyaana hoggaan jennu maaliin jennu hunda irratti yoo hojiirra jirra nuti. Gaddan jennu fakkeenyaaf oduu fudhannee torban lamaan dabarte harmee koodha kanan awwaale. Haadhaan nu du'e jennee hin teenyu mana hojiirra ta'e. Keessumaan bu'aa ga'u maqaa isaa galmeeffatee deema. Mazgaba irratti galmeessifatee deema. Galatoomiin jedhaan anis guyyaa eegee gaafa rakkoon irra ga'e nan qaqqaba. Sababni isaa wangeellis maal jedhaa? Amaariffaa nan dubbise yeroo baay'eedhaan የሞታኑ ሙታኖች ይቅበሩ አንተ ህይወት ያለ ከኔ ህይወት ጋር ተከተል jedha. አንዱ የወሪ ዱአን አዋለኒ አት ከልቡ ቀብዱ አነ ልቡ ጅሩ ወጅን ኮቱ jedha. ከናፉ አንዱ የዱኤ ወጅን ዱን ቀሙ ልቡን ቀበ ወንቴፍ ኢሰ ልቡ ከኑ ሁምዳፉ አባ ልቡ ከንተ ፈነ ሙለተ keenya qabne dabne fiiguu qabna lafaan ga'uu qabna jabaanne yoo deemne yoo obsine sheerii miseensi hunduu kaffalachuu qaba. Ariitiidhaan kaffaladha. Gabaasa ooditii keenya ooditii riipoortii kan keenya guyyaa gaafa soddomaa walga'iin gumiin hin jiraata. Itti aansee garuu asuma asitti kan itti yaaduu qabdan guyyaa argannee beekamtii waldaa keenya guyyaa waggaa lammaffaa isaa waan galma barkumeetitti mijeessaa waan jirruuf achirratti miseensi kumni kurnanu magaalaa Finfinnee ulfa seexanaa ulfeessinee akka keessaa baanu abdiin qaba. Amma sanitti garuu miseensonni mana marii waldichaa jedhamu koorolee torban caasarra jiran san qofa waan ta'eef kooroleen caasarra jiran torbaa sun kara keessatiin waan isin dubbisnuuf akka dhuftanii walga'ii irratti nuuf hirmaattan kabajaan isin beeksisna. Walga'ii yaa'ii waliigalaa keenyatti irratti ooditii riipoortii kan dhaggeeffatuu fi kan mirkaneessu marii kan qabu qaama inni ilaallatu qofaadha. Qaama kooree inni ilaallatu qofaadha. Qaama kooree inni ilaallatu hin seensisnus hin hirmaachisnu qisaasa'ummaa geejjibaa keessas hin galina. Warri kooree keessa turtanii formi taatanii keessaa yaatan oduu yaamamin akka hin dhufne. Dhufuuf ka'uu keessaniin dura nu dubbisa. Oduu nu dubbisin dhuftanii booda akka walitti hin buune walitti buunsa keessatti immoo qaamni seerattis dhaabbatee waan nu eeguuf tarkaaffii yeroo sanirratti iddoo sanirratti ta'uuf itti gaafatamummaa nuyi kan hin fudhanne ta'uu keenya isin beeksisuu barbaanna. Saniin kan dhaanse kan irra hafe galteen nu yeroo ammaa kanatti gallee jirru smart bakka yeroo ammaatti koomishinara wajjiniinis deemsisinee jirra. Ajandaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyis akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanachis qaama inni ilaallatu biraatis ajandaan nu qabamee jira. Isaan irrattis marii fi yookaan immoo mul'ata kaayyoo galma waldaa keenyaa sirriitti difeensa akka goonuufif ajandaan nu qabamaa jira waan ta'eef isarrattis obsaan nu eegaa wal agarraa jabaannee cimnee qormaanni baay'atus injifannoon kan keenya injifannoon dhufus kan waloo keenyati injifannoon sanyii qofaaf dhufu hin jiru. An dhibame rabbi nu haa maaru an du'e rabbi gannatatti nu haa galchu an qabeenya jalaa gubate immoo rabbi qabeenya isaa bakka haa buusuu fi nu immoo jaalala nu haa kennu an lubbuun jirru walaa jaalannu an du'e immoo haa yaadannu galatooma horaa bulaa leebanaa. Gaaffiif deebii keenya guyyaa irraa taasisaa turre hagana nuyi gara labaatti deemnee jirra. Egaa ergaa jajjabaa akkasumas galtee akkasumas waamicha taasistanii jirtu miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas kan mana isaanii ta'anii akkasumaan toora yuutuubii chaanaalii caffee miidiyaa hordofan marti dhaamsa keessan ni dhaga'u jennee yaadna. Qophiin keenya guyyaa har'aa irratti yeroo keessan nu qooddanii dhuftanii yeroo keessan nu qooddanii yaada nu kennuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii keenya goolabnee jirra. Asirratti goolabnee jirra. Gaaffiif deebiin keenya guyyaa har'aas dhimma Finfinnee akkasumas
Egaa daangaa Finfinnee fi dhimma nageenya yeroo ammaa amantaa wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti akkasumas biyyattii keessatti taasifamaa jiru irratti marii taasisaa kan turredha jechuudha. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaatti aga goolaba qophii keenyaatti waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Qophii kana qopheessuun kan isinii dhiyeessuun isin faana turtii taasise ani Acaaluu Guddisaati. Ogeessi kaameraas Gammachuu Lammeessaati. Aga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isin jenna. Horaa bulaa deemanaa.